nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii kana irratti akkuma baratame barumsa afaan Oromoo afaan ingliiffaatiin akkasumas barumsa ingliiffaa afaan oromootiin ni baranna jechuudha. Kana malees warri afaan amaariffaa baruu barbaadan afaan amaariffaa afaan oromootiin akkasumas warroonni afaan amaariffaa afaan oromoo baruu barbaadanis afaan amaariffaatiin chaanaala kana irratti ni argatan jechuudha. Kanaafuu haarawaa yoo taatan subscribe yoo gootan irraa fayyadamtan jechuudha. Amma gara viidiyoo keenyaatti dabarraa. Viidiyoon keenyarraa maalinni jechoota barbaachisoo nama fayyadan jechoota yookaan haasawwan garagaraa afaan ingiliffaa keessatti adeemsifaman ni jiranii miti isaan baranna jechuudha. Yeroo baay'ee haasawwan afaan hawaasa warra afaan ingiliffaa keessatti akkasumas jechoonni tokko ammoo afaan oromiffaa keessattis warri afaan ingiliffaa dubbatanii afaan oromiffaa isinitti ulfaatuuf ammoo afaan oromoo kan ittiin baratan jechuudha. Amma gara viidiyoo keenya osoo deemnee wayya. Maal jedha tokkoffaan dursinee dhufuu qabna. Dursinee dhufuu qabna. Dursinee dhufuu qabna. We have to come early. We have to come early. Dursinee dhufuu qabna. Dursinee dhufuu qabna. Lamaffaan isheen nama barbaachistu. Nama barbaachisaan taane hin jiru garuu ni jira miti namoonni akka malee namootaaf barbaachisan. Namoota akkasiitiif akkana jechuu barbaanne jechuudha. Isheen nama barbaachistu. She is an important person. She is an important person. Isheen nama barbaachistu jedha jechuudha. Inni sadaffaan kun ammoo maal narraa eegda. Maal narraa eegda. What do you expect from me? What do you expect from me? What do you expect from me? Maal narraa eegda. What do you expect from me? Jenna jechuudha. Inni itti aanu ammoo bakki kun daawwachuuf bakka sirriidha. Bakki kun daawwachuuf bakka sirriidha. Iddoo tokko deemtanii amma bakki sun yoo isinitti tolee yookaan daawwiidhaaf deemtanii ta'uu danda'a. Iddoo sirrii yookaan iddoo deemtan san kan itti gammaddan yoo ta'e maal jechuu dandeessanii bakki kun daawwachuuf bakka sirriidha. This is the right place to visit. This is the right place to visit. Waa'ee inni itti aanu ammoo waa'ee kee natti himi. Waa'ee kee natti himi. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Waa'ee kee natti himi. Gaaffiiwwan akkanaa kan yeroo waa'ee kan gaafataman hojiiwwan qacarrii yoo deemtanii interview gaafatamtanii tell me about yourself jedhama. Gaaffiiwwan akkanaa kana achitti argattan jechuudha. Viidiyoowwan interview irratti gaafataman yookaan gaaffiiwwan interview irratti gaafatamanis hojii interview gaafa tokko isiniifan hojjedha jechuudha. Yoo barbaadan comment irratti naaf barreessaa jechuudha. Naaf beeksisa. Okay, inni itti aanu ammoo kunillee waa'ee kee itti himi. Waa'ee kee itti himi. Waa'ee kee itti himi. Tell him about yourself. Kun immoo itti himiidha. Natti himi osoo hin ta'in itti himi. Tell him about yourself. Waa'ee kee itti himi. Waa'ee kee itti himi jedha jechuudha. Kan itti aanu ammoo kabaja. 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 Respect. Kabaja. Respect. Hangafoota kee kabajuu qabda. Hangafoota kee kabajuu qabda. Hangafoota kee kabajuu qabda. You should respect your elders. Hangafoota elders. Hangafoota kee kabajuu qabda.
You should respect your elders. Jenna jechuudha inni itti aanu immoo ala roobaa jira. Ala roobaa jira. It is raining outside. It is raining outside. Ala roobaa jira. It is raining outside. Jenna inni kun ammoo isheen murteessite. Isheen murteessite. Isheen murteessite. She decided. She decided. Jenna jechuudha inni biraa ammoo erga jaalallee isaan addaan ba'ee booda isheetti haasa'uu murteesse. Amma waa'ee murteessee kana sirriitti akka isiniif ifa ta'uuf jechuudha. Decide murteessuu jechuun decide gochuu jechuudha. Decide jechuun murteessuu jechuudha. Ifa akka isiniif ta'uuf jechuudha. Isheen murteessitee hojjennaan she is decided. Okay, erga jaalallee isaan addaa ba'ee booda isheetti haasa'uu murteesse. He decided to talk to his girlfriend after their breakdown. After their breakdown. Erga adda bu'anii booda jaalallee isaatti haasa'uu murteesse jechuudha. Kan itti aanu ammoo hojiin hojjedhu baay'een qaba. Hojiin hojjedhu baay'een qaba. Hojiin hojjedhu baay'een qaba. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. Hojiin hojjedhu baay'een qaba. Okay. Inni itti aanu yeroo hundaa ciree sa'a torbatti nyaadha. Yeroo hundaa ciree sa'a torbatti nyaadha. Dhiifama asirratti ciree sa'a torbatti akka biyya keenyaatti cireen sa'a torbatti nyaatamu sa'a tokkotti jedha. Sa'a tokkotti yeroo hundaa ciree sa'a tokkotti nyaadha jedha asirratti. Yeroo hundaa ciree sa'a tokkotti nyaadha. I always have a breakfast at 7. At 7. Osoo ittanii isaaniin ta'uu danda'a sa'a tokko. I always have a breakfast at 7. Jenna jechuudha. Inni itti aanu ammoo kun yaalii isa jalqabaati. Kun yaalii isa jalqabaati. This is his first try. Kun yaalii isaa jalqabaati. Isa kan jedhu kana isaa jedhaatoo dheeressaa jechuudha. Dhiifama asirratti. Kun yaalii isaa jalqabaati. This is his first try. This is his first try. Jenna jechuudha. Inni itti aanu I don't want anything. I don't want anything. I don't want anything. Wanta kamiyyuu hin barbaadu. Wanta kamiyyuu hin barbaadu. Wanta kamiyyuu hin barbaadu. Ashi bishaan dhuguun barbaada. Asirratti ammoo bishaan dhuguun barbaada. I want to drink a water. I want to drink a water. I want to drink a water. Egaa kanuma jechuudha viidiyoon keenya irraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoowwan chaanaalii kana keessatti hedduu gara viidiyoo 300tti dhiyaatanitu hojjetamee irraa fayyadamtan seenaa ta'uu ilaala. Viidiyoo hedduu nama fayyadan keessa ni argattu jechuudha. Kanaafuu seenaa ta'uu ilaala. Viidiyoowwan baay'ee isin fayyaduu danda'an waan keessa jiraniif jechuudha. Akkasumas giraamariiwwan adda addaa hojjechaa jirra waan ta'eef isas isiniif gadhiisna. Baay'ee kan isin fayyadan warra intermediate fi gara advance deemaa jirtan jechuudha. Baay'ee keessattuu barattootaafis nama kaawwaniifis isin fayyada. Hanga sanitti subscribe godhaatoo nu eegaa jechuudha. Nagaa ta'aa bakkuma jirtanitti.